rakkoon hawaasa keenya keessa jirtu ni beektanii in dho'ifataa in qabaa beekaa kannuun fedhuu jaanii maqaa hedduuna dibanii tanallee rabbuma irratti ol kanne haa taatu ammoo akki qartee khasaaraan itti dhufte waggaa lama duraa maallaqa suudiidhaa 250 saamameetiin ture khara gartee gaawaa garii keessa babaanii dubbachuun hin ta'u warri wajji saamamne nama 4 nama sanii fi manguddoo magaalaa walitti qabeetiin horiin nama gartee kan nabira jiru namni sheekha jee amaanaa nabira kaayyatee nama amaanaa jabeessu jee nakkannate akkana na harkaa kutee jira ani gargaarsallee isinirra hin barbaadu ammaa fi dachiillee nan qabaa manallee nan qabaa gurgureetiin akkasitti waan kana firraa kafalaa yoo namaan wal cinqine nama sanarraa qabaa jeetiin manguddoo nama 10 mana kiyya walitti qabee amata 2 dura itti haasaawe dhageessanii amata 2 dura itti haasaawe hayyee eega gartee gaafirraa hin kafalaas nuun jette nama gartee sirakku sirraa qabnaa jaanii akkasitti rakkooleen heddummaanaa warra kiyyallee ilmaanillee biyya galchee rakkoo yoo mudattallee anuma qofa mudattu jee haala sanitti osoo hin jiru 250 beeke amma kunga marsaa duraati marsaa lammadaa osoon tattaafata godhee meedachilleen gurguru afimee in kafala dalagaa irraan jira jee osoon dalagaa ofu dalagaa nuti ofnu gaa dalagaa naggadaati dalagaa bittaa gurgurtiiti dalagaa arrawaachina itti borwaa jala harkattu akkasitti deebi'ee osoo firraa in kafala jee tattaafata godhu jiru ammallee 270 obboleessa kiyya tokko hawarra arsii saahiba kiyya cimaa Mahmud Jalili warra Dubai waliin nyaadhamne lammada Osman Kadura san tattaafata godhu jiru khumni 270 kuni walakkaan isaa anarra jira jechuudha ifirra furadheetiin abo khumna 250 duraanuu narra jira khanallee ga obboleessa kiyya hin khaadu jee isallee sila isaan nyaadhame anillee wajjin jira khanallee ifirra ragaa bahee amma ummanni arsii khar tokko na barbaadu jira jechuudha waan abwaan ifaan ifirra fudhate san nu khafaluu qaba jaanii خناف خمني دبلا خما دبا في صدميشن نوجها خما دبلا ما إرجعيس خما دبا فروات كشوير روديت خناف دجيني نانغرتيني غرغورجيس غرغورم بديت حالي روبيا هم أجاني مانغوتو نار كافورن اتخانه نما جاهد تورن غرغورم بديت من تقولن إلمان اللي خيسابا سرقون كوجه نللي خانه ومان تيلن كنته اتخانه نما جاهد تقونه gurgura mudidde kana duba ga namni amma deebi'ee lakki gartee nuti humnaan fudhachuu qabna jee abba gartee nama nabbitu haakuma shannama kanne bakka inni jiru dhaqaati mana akkana gala jaati iqaamaa irra balleessaa qajawu hagartee makiinaa isaa keessa waa wanjala godhaati jee haakuma shanin kuma afurin nama rabbitu hangan qabu jechuudha akkasitti gaa lammiin tiyyaas gaa lammiin irraa dhaladhee tagandaa tagosaatilleen tattaafate hedduu godhanii waggaa lamaan kana keessatti nama narraa deebisuudhaaf nama narraa qabuudhaaf 5,300 gargaaruudhaan wanti xiqqoota kanarraa cuccufanii turanii hanga nama gartee dukkaanatti illee wal geenyee wanniidhaan harkaanillee wal dhoyne intaloo wayii takkaa fira kiyyalleedha harkaanillee dha'ee shaffee manguddoo na gaafattee hafalee achi booda wanni asaanaa waniifaa wanni irraa fuudhuu dandeenyu dukkaana tokkichaa kana irraa fuudhuu qabnaa jedhanii dhufanii obboleessa kiyya mucaa xiqqaa gartee ani dukkaana keessa kaayee kana wajjin dalagu atummaan furadhu jaanii gareen takka mala kana fidanii malli kun hayyee kanna eega dukkaa jechi biyyaatis gurguruu dadhabdan kanna manuma kana kaniin ilmaaniin gartee masruufu jee nama gartee 100 irraa qabuuf dukkaana kana narraa fuudhanii kananiif amma gaa mana keessaayis bee dukkaana keessaayis bee wani namaatis narraan fuune hangaan isiniin jee kana 400 waan ga'a 80 dukkaanaan gurgure ogurraa irrifte meeqaa hafaa isin ulaala 220 lafattaa fayyadu kanaaf dachiin tiyyaas wanni gartee rakkoo tana na baasuu didde manni kiyyallee na baasuu didde kanaaf gaa wanni asaana namni gaa wanjala jala na naqee khoonis gartee mubaayisa diyannatiin addiree khoonis namatti xiqqaa barcaa nyaatu 2,300 khannee fi akkana godhi jaanii na barbaaduudhaan dubbiin heddummaannaan ani deemee firraa makkatti galee jechuudha. Amma ammoo hin kijibu amma asiin jira iide kanaan dhufe kijibni araabi amma asiin jira riyaadumaan jira akkasitti
خرمك كأخنا قتة باتي تكافي كنا تاء يرون أندوفه نما نفكات الله يواركن أبواني فارسين بهجانيتي أكما ربي تنين جراجاج أما والجرا دفع سومن اللي جاني سومن اللي تبري أما إذا خن اللي حالا خنتي والإنجرا إنسان اللي ننكسر واحد دون غرغارني واحد دون من الرقبني خنافو بلينكي يا أما اللي تمجراني حالا خن خيسان جرا نمني حالا خن خيس جرو كما سددي مدب سددنا ما خفلون تنتهو ونين كابوتي كون كابو أشي خنة نرى أشي ديمو ديدي وان كان نرى باسو ديدي أكان أنفرو تاو ديدي أنا دلك رابه دلقا رياض النبي خن قال لك كسي خناف ملا في ملايو أركان كابو دخوت خيا في مقب به ربي خي خرجوا خنان الراقبة ده نمن ويتسل كيان جلا خاصو ده به متان وريري نمن ره دماتي أكوانا مجرمتي أكوانا غرتي وانا ما خنك أبو غرتي أكو ماما نمن أبو أباك بينياتي شيطان إنو أمانو سنجو سني حالا سن كيسان جرا حاسوني هدورا أسمرتي لسن رادابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنغرا كوتي وويادة دي إذا أنو إسيري داخل يرو سودا جولي ليبيا كيسة جولي ورمورا كفتنا يالا كما سجيت كان الجيسي دا أبو حنيفة أبو حنيفة كان يالا كما سجيت إرجسون إسيني سودا ربيع يرو جولي ليبيا كيسة تركت أنا بارك دايما ترى بارك ما دوبات 60 ماجي دوبات 60 ماجي دوبات 60 ماجي تمبر لايف إذا ندمنا وريدا به همتي أجاني مجان أوبا مجان كافة سليبيا كبامي مجاد كشاد في ليبيا كبيبا مني فوتو إركي أتقال لك تسال أوبا ليتي مجان سني همتي أجاني لفيان كبدو نبي رجلتي ما لك أصلا حواسا دبلا ملما في داجينيتين دبلا ملما سن هنكفل لي أنا كم سديتن خيشة غير رابان سلوبو بليس خينيا لوبو بليس خينيا هابر الرجي أنا كفل إلى أم مالني سن هنكفل لي غافا سن كبينيا كبان سينجي كم سديت مي سديت ما ونين كم سكالك يا دعاء سوري سكالك دابا نوسيل رادو بتالا ماني بالو تو رغاني بانا متى كنا نملكوني لغارا بيدو بچورا في نما والله بالله نما هاتم مالا سنتي هاتمتي نما هاتو جدي سنتي هاتمتي غرو جبيني نما كينغاسي بايي نغديسي سي لغارا بيدو بچورا لغارا مالك كيسا نبدني امتا كينيا غرو نمني كون كليسا كم تري isa jedhu ilaaluun gaariidha yeroo ummanni harargee biyya walti qabeedha yeroo ijoollee liibiyaa keessatti ijoollee lama yaadattoo ta'e dararaman sana maallaqni dhabame bakki seenamu dhabamnaan nama riyaala 8,000 borsaa isaatii baasee kennedha har'a immoo rakkoon uummata Oromoo rakkoo isaa ta'eeti hadha immoo rakkoonsaa rakkoo mataa isaa qofa ta'ee rakkoo mataa isaa qofa ta'ee dhokochuu jira dhokotaa jira jechuudha namni kun baay'ee nama gaddisiisa ana baanii faa gara kootiin afoona lilla hin barrean isin ta'uu namni ogwaa kamale nama hubate dogongoruu numa mala rakkoota kan qabu nama gartee waanaan je'ee yookaan hattuu yookaan maal je'ee yookaan dogongoraan na arrabsa hundaa'uu yookaan kawaanaan je'ee yookaan kamale na fudhate amma sa'a dhaabbannu sanarraa dhiifamu godheefiitiin jira. Uummata keenya waa tokko isinitti dhaammadhaan gara kootiin jechuudha. Obboleettii keenya hangara kootii waan hin danda'eerraa sin gargaarsan dhaabe kanallee wallaahi kayrii namni kun hojjetaa tureef jecha kayriin kaleessa ummata Oromootiin namaaf ilma namaatiif oolaa tureef jecha hagan danda'e sin gargaarsa obboleettii keenya waadaadha inku kan kee mataa kiyyarra jira jechuudha. An ofitti si fudhadheetan birii tokko birii lamaan kadhadhee haga rabbinaa kenne si gargaara ofittan fudha kan kee rakkoon qabu nama kanarraa jechuudha lammatan gaafatin kan biraa immoo ummata Oromootti wantan jedhu namni ummataaf dadhabeeti
ummataaf rakkatee xumurri isaa yoo rakkoo dina geesse rakkoo isaa taati. Rakkoo isaa taati. Namumti kunuu gargaaramuu qaba. Addaa ilmaan facaasee suuqii qabu maallaqa nyaatameef jecha suuqii qabu kafalee suuqii illee qabu mana nyaataa namallee cufsiisee waa hunda dhabee nama guddaa ijoollee miti. Saudi Arabia Makkaan keessa jechuudha. As goree achi goree jiraataa jira. Wannan jedhu agargaaru waan inni nyaatu waan inni dhugu hin jedhuan. Namoota maallaqni jalaa hirkatti bade kana haala kamiin as tasgabbeessinu. Yaa gosti isaallee ummanni Oromoo hundi gosa isaati. Gosa inni irraa dhalate qofa laallatu kun. Ummanni Oromoodha kaa Rabbii jennee nama kanarraa waan irra jiru. Kan ijoollee isaa giroosaati. Kan haadha manaa isaa giroosaati. Waan Rabbi isaaf dabarse. Jireenya keessatti kufuun wama jiru. Ilmi namaa hin deema hin kufa. Angara wallaahi garaana nyaate. Aboon nagaan turean. Isuma dhugumaa nagaa fayyaa jiraataa turean. Natti dhagaamti. Kanaaf yoo danda'ame namoota maallaqa irraa qabu fiisaa jiran amma garanni ba'ee garanni galee eegamaa jira. Makiinaa isaa keessa waan ta'e wayii kaa jedhame. Maallaqni kennamee namni barbaadamaa jira. Maal bineensa namni kun? Mee namni tokko abu'anii faana haqa namaa wal dabarseera kan jedhu nam tokko laafidha. Ani teenye qorataan oole. Saudi Arabiyaa nama meeqa irratti bilbilee bu'aa jira. Isuma dhugumaa jechuudha. Nama meeqa warri himatan kunillee maal jette obboleettii keenya kun abu'anii faana nama kamiitii jedheni. Namni birrii keenya nyaate kuni nama kamiitii arrabsiisuun jedheni. Noo jette. Lakki nama haqa namaa wal dabarsuufiti namni kuni. Rakkadhee nama dhukkubfadheetan himataa jira malee maallaqni koo sarkatti badde na gargaaraan sidii jedhaa jira malee akka rakkoo wayii irra geessu hin barbaadu haqni haqa Rabbiiti takka maallaqa namaa wal dabarsee hin beektu jette. Erga akkas ta'e erga namni kun nama haqaa ta'e nus akka sabaatti namoota maallaqa irraa qabanu warri irraa qabdan kottaa himadhaa hundi keessaniyyuu namni kun nagaan galee nagaan habahu haga dandeenyeen hin kafallaa. Hinkafalla. Amma kan illaa wallahi kan hin gaafatan kana booddee isaan kun. Hinkoo addaa gaafatanii isaan gaafatan ana gaafatan utti fuudhan. Agan dandee reala kuma tokko ta'u kuma lama ta'u kuma sadii haa ta'u. Nan kafachiisas ijoollees nan kadhas. Gargaarsan dhaabe kanatti deebi'ee jechuudha. Kadhadheen irraa kafachiisa amma kana. Aga danda'ame kuma lama isaa argamu kuma sadii isaa argamu. Yaa mubee akka bifaasiti. Maanguddummaa fuudhee warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan Rabbii sodaadhaati. Namni kun kaleessa kufiitii walii gammadu. Silamin Kufiitii walii gammadu dhiibneeti.